Qabxii 10 ofitti amanamummaa irratti. Yoo ati namni sitti dhihoo ta'e tokko ofitti amanamummaa yoo dhabe waan kamiinuu ofitti amanamummaa itti dhaga'amuuf yoo rakkate, tarkaanfiiwwan armaan gadii si gargaaruu danda'u. Kaayyoo guyyaa guyyaa kaa'uu, galma gahuu fi kabajachuu. Ofitti amanamummaan galma gahiinsa irratti ijaarama. Galma guddaa fi siqtaa galmaan gahuun ofii keetii baay'ee gaarii akka sitti dhaga'amu godha. Galma guyyaa guyyaa qabdu irraa jalqabi. Galma kee bira gahuuf si gargaaruuf torban kana keessa har'aa fi guyyaa tokkoon torban kana guyyoota 3 galmaan gahuu qabda. Galma guyyaa tokkoof ofiif kaa'ate rukuti. Galma torbee fi ji'a rukutuu jalqabuuf karaan guddaan jira. Kunis adeemsa keessan hordofaa hunda kaalaa. Kaayyoo kee guddaas ta'e siqtaan galmaan gahuuf karaan hundarra gaariin xixiqqootti kasqabsitee guddina kee hordofuudha. Waan gaarii hojjechuuf barbaadus ta'e. Hojii fooyya'aa argatu, digirii argatu, guddina agarsiisaa jiraachuu kee beekuuf karaan hundarra gaariin isaan ilaaluudha. Kana malees bu'aa kee safaara. Kunis koorsii sana keessa turuuf si gargaara. Yeroo qabatamaa keessatti guddina argitu yeroo argitu ofitti amanamummaa ni argata. Marii keessaa gaarii shaakaluu. Marii keessoo abdii qabu fayyadamuun gara laafina guddisuu, shakkii mo'uu fi qormaata haaraa akka mo'atu si gargaaruu danda'a. Gama biraatiin of haasa'uun gadhee dandeettii kee daangessuu fi ofitti amanamummaa kee hir'isuu danda'a. Kunis damma kee jalaa kan danda'uu hin dandeessu wanti tokko baay'ee rakkisaa ta'uu fi ija jabaachuu illee akka hin qabne amansiisuudhaan yaaluu. Shaakala ofitti amanamummaaf sochii qaamaa fayyaa waliigalaatiif gaarii ta'uu bira darbee yaadachuu akka eegan gargaara. Si'eeffannaa akka fooyyessu, dhiphina to'achuuf gargaara, akkasumas dhiphina sammuu ittisa. Humna dabalataa irraa fudhachuuf yeroo hin jirre fi yeroo tokko tokko sochii qaamaa gochuun jireenya kee hunda fooyyessa. Yeroo tokko tokko mijataa hin taane adoon si maadha. Kanaafuu sochii godhaa yeroo muraasa ofii keessaniif fudhadhaa. Jajjabeessaa. Kufaatiin diina kee osoo hin taane sodaa kufaatiitu dhuguma si naafa. Yoo galma guddaa ofii keetiif kaa'ate fi abjuu gurguddaa qabaate sitti dhaga'ama. Akka waan achi gahuu hin dandeenyetti sitti dhaga'amuun isaa waan hin oolle. Yeroo akkasii keessa kee ilaaltee hamilee qabdu hunda walitti qabdee gara fuulduraatti tarkaanfachuu itti fufuu qabda. Namni milkaa'e hundi ni sodaata. Waanuma fedheyyuu hojjechuu fi balaa fudhachuu itti fufa. Sababiin isaas wanti isaan galmaan gahuufya. Namoota biroo wajjin of hin madaalin. Namoota biroo wajjin of wal bira qabuun miira hamaa sitti dhaga'amuu jalqabuuf karaa mirkanaamaadha. Kaayyoo fi bu'aa barii nama biraa wajjin wal bira qabuu mannaa galma kee fi bu'aa barii kee irratti si'eeffachuuf yaali. Dhiibbaan akkasii eenyullee hin barbaachisu. Waan jijjiiruu dandeessu irratti si'eeffadhu. Waan to'annaa keetiin ala ta'e hundatti masanuun salphaadha, garuu waan baay'ee hin argatu. Kana mannaa humna kee wantoota to'annaa kee jala jiran adda baasuu fi maal gochuu akka dandeessu ilaaluuf yaali. Yeroo dheeraa yaadi ofitti amanamummaa guddisuuf bu'uuri gammachuu dhabuu murtoo jajjabina yeroo gabaabaa galma yeroo dheeraa gufachiisuudha. Galmi guddaan wareegama guddaa gaafata. Gadi fageenyaan gochuu fi dhuguma of adabuu qabda. Nuffisiisaa fi mufachiisaa waan ta'eef jireenya baay'ee rakkisaa ta'a. Garuu bu'aa qaba. Boonsi sitti dhaga'amus gatii qaba. Mijachuun yeroo gabaabaa galma yeroo dheeraa kee caalaa barbaachisaa ta'uu isaa murteessuu qabda. Garuu galmi yeroo dheeraa mijataa yeroo gabaabaa. Namoonni biroo maal haa yaadan ofitti amanamummaa qabaatu. Namoonni galma kee bira gahuu akka hin dandeenye sitti himan baay'ee ta'a. Hojjechiistota irraa, manneen barnootaa irraa diduu haa ta'u yookaan yaada gadhee hiriyoota yookaan maatii irraa dhufuu qofa yoo ta'e, namoonni galmi kee baay'ee guddaa akka ta'e, yookaan gofii akka hin taane, yookaan akka ati qofa gochuu hin dandeenye, fi kan sitti himuuf yaalu, ati jabaachuu qaba. Osoo isaan karaan si irratti tuulamee jira sitti himaa jiranii namoonni. Waan si gammachiisu hojjedhu. Wantoota si gammachiisan hojjechuuf yeroo dabarsitu yoo ta'e, wanta gaarii yaaduu kee guddaadha.
Guyyaa guyyaan yeroo siphoo ofii keetiif ramaduuf yaali. Dubbisuu, nyaata bilcheessuu, taphachuu fi kufuu sun si gammachiisi yeroo fudhatuutii hojjetu.